Ayyamamaa mitiin jayinaati obboleeyyan kiyya walii gallee diinummaa walirraa hin qabnu nama walirraa ajjeesee namaaf fixa lubbuu namaa tu'i. Kanaaf afooyitu waliin jechaa gara araaraa dubbii laafifne ayaanu garuu fuula duratti bakka kanaan siraa jibbee bakka kana wayii naan jette jaa walitti madhannu tu osoo jechi tokko walitti hin himatin harka ol qabnee afooyinaan illaa jennee addaan goolabne. Isin akkas ta'uu maltan yaa deeqeeti. Unika shekaro beti accounting galchitan shekaro beka originali galcha. Ani gaaffiin kiyya nama narrabsinaa keettaniif osoo narrabsuu irraa qabaadde silaa yeroo gabbeetiin fi kiyyaaf gaata yeroo dheeraa kana hunda dubbadhan ture. Even ifa namaa godhullee hin barbaanne gadi ba'ee dubbadhee maaliif waan hin beekuuf anaattu murtii guutuu akkana godhe murtii guutuun akkana ta'e ajjeefamuu qabas namoota san keessattis tokko ana ture. Haniin egaan maneedhaa sanii bees egaa waan dila san boodallee caal deebii takka hin kanneen amma isin asitti wanneen gaafachuu barbaadee araara dura namni maal irraa kaatee itti aarte yoo immoo kijibni amma reefun tanaan harkee ol seene keessaan itti ergee keessaan itti barreessee mee guyyaa takka teekistuma haay jettu takka yoo inni naa fi inni walii barreessinee jiraate tanuman tokkoffarratti gaafachuu barbaada fagoo miti tokkoffarratti. Na dhaggeeffadhu. Talamaffaadha araarri sobaa immoo hin barbaachisu akkasii dhugaa dubbatanii nama walitti araarsan yoo ta'e eesun sirrii ammoo namni kun jalqabarraa kaasee jibee narratti nama baay'ee weerara nama tokko sobaan maqaa balleessee maqaa isaa faalee ooleen bulchu wanta inni nama safareen deebisee safaruuf kanallee hin jenneenan maaliin jechuu isinii barbaada ani naafi nama kana jidduu Jachi afaanii hin jiru, wal dhabbiin hin jiru, wanni wali kanneen walirraa fuune hin jiru, nan himanne isa himanne ani jaan isa nagarre, namni wal dhabeen immoo dalagarratti haa ta'u, wali kanneen wal dhabneen haa ta'u nama biraati. Wannumti isaa wajji wal qabsiisee hin jiru maqaa kiyya dhahatee hooy akkuma duraan beetan ajandaa uffachuu akkuma dubbii deengaddaa hoteelaa sanii wanti teessani. Ani immoo sheekaaroo beektu hidhee anaatu hidhee jee inni dubbateef kana. Manni murtiitii fi namni as jala jiru kun namni achi hin jirre jiru ni beeka. Anaa wajji waa wal qabatu miti. Tokkoffarratti namni amantii musliimaa sallallahu alaihi wasallam jee dubbii eegalu tokko dila kan hin kijibu. Maaliif wanni si godhe hin jiraatin maaliif araaramuu didda murtiya? Wanni inni na godhe maqaa kiyya balleesse maqaa balleessuu qofaa miti. Anaatu hidhee jeeti dhimma nama dhuunfaa wajji qabu dhimma seerri qabatee jiru. Kamanni murtiidhaa boodalaalee. Araaramuuf qophiidha moo qophii miti? Araara sobaa araaramuuf qophii miti. Bakka eegasuu gaafa inni dibra jiru wala dubbatta malee bakka abbaan jiratti abbaan hamachiisu manni murtii kuni gareen gara yaadatti. Yaa dhugaa keeti mana wanni ol seenee fi akkasuma gaafachuuf ture. Eega hin jiraatin illee rakkoon qabu ammoo. Murtii dhiifa. Sheekaa Roobee. Lakkoo aboo namni maqaa isaatitti jijjiirate. Laale. Me takka dubbadhu jara keenya dhiif. Asli itti bilbileen dhufa na deebisi itti bilbileen dhufa shi. Lakki abdii dhaabuu abdii keenya oggu takka waan takkan dubbadhaa dhaab. Laale. Ayyee. Proogiraama kana beektaani maal irratti akka hundaa'ee qophaa'e isiniitu beeka. Ani hin beeku. Siigalee. Anammoo dhufee mana keessan achirraa isin yaamanii jennaan laayiviin banadhee taa'u cufeetitiin maaliif na yaamanii maaliif nu barbaadanii jee dhufee hoggaan dhufee ol seenu haasawutti jirtan haasawu gartee ati haasawite keessatti waa fidachuuf hin gammadachuu kutee hangan maahuu namicha jechuun karaa lafa keenyaatti arrabaa beeka. Qaallicha jechuun jecha lolaati. Siigalee asirratti lafaa ka'ee qaallichaas jecha jiru je'ee aboon qaallicha naan hin je'ini wantan nana siigalee gaafan je'u jecha inni naa je'e saniin kan nu jiraaf asi amantii haasa'uudhaaf hin dhufne. Gaafa inni ajjeesaa jiru lafaa ka'ee footoo teenya fuudhee siigalee. Wanni tun heeraa fi seeraan akka nama gaafachiisu addunyaan guutuun ni beekti. An isatti dhaadannaa fi miti illuun nama dhaadachuun hin jirtuu ji'as keessatti siigalee nam tokkotti hin dhaadaddoon obboleessoo. Anaa namani ajjeefne juusa sirratti ebalu ajjeesaanaa juus takka gabbaasuu hin dandeessu.
Sigale personally nama dhawee jechuudha. Personally ebaluu faana kanaa fi kana nama ajjeesaa anaa jiru arguumaa hin dandeessu. Tun ammoo na duubaa footoo xiyya fuudhee ajjeefamuu qaban addunyaa tanarraa kutuu qaban arrabaan nu dhawee jechuun akkana nuun je'e jechuun nama dhaadachuu yoo taate asli yooniin itti dhaadachaa jiraadde sheekaa roobetti anammallee dhiifaman isin gaafadha waan biraatiif hin dhufne asitti haasa'u jiranii siyaamu jiran jechaadhaaf hin dhufe obboleessa kee khatti balleeyfamees tahaatitiin ammallee khatti nama kanama dhaadatus tahaa jira agan si khabaju ni beektaasli galatoomi itti oofaa haa deemtu araarallee buusaa rabbiin araara jaalata ammoo tuni dubbiin du'aati jechuun heeraa fi seera qabdi karaa bareedaadhaan waliin deemna thank you na galatooma Tole, abdi galatooma ustaz, abdi itti dawwalte? Ay boy. Asli kiyya. Akkas miti gaa akkana akka indeemanii. Deemee dawwalee dhufu? Isaan illee Indeemanii isheen. Isheen illee deemu. Naata akkanaan immoo wal gaggeessuu hin qabnu turre. Sheekaalleen kuma araara hundatti egaa araarri buunti araara hundaa'u kadhatamu osoo hin taane ifumaafuu argamuu qaba ture. Sheekaan roobeelleen bu'u bakka kana beektaa namni akka manguddoo taa'ulleen walitti harkisee araara buusuu danda'u qaba. Kanarrattis nu dawwala. Akka ganama nurratti illee dawwaltanii isarratti illee dawwaltanii waliif fiddan hunda araara waliin taanee haa buusnu as harkisaa hunda isaanii. Dhugaan dhugaa rabbiiti. Sheekaan roobeellee murti guutollee araara fayyamamaa goone sheekaas goone waliif fayyifne addaan galla. Wanni namni iddoo takka wajji nyaatu jiru qorii takka wanni kutata tokko wajji kutatu jiru namni hundi araara fayyamamaa ta'uu mataa sheekaarraa eegala sheekaa sheroobi yoo jiraatte ergadhu yookaan itti dawwalaa nuu fida. Araara guddaa buusnee gargar baana. Ustaaz Ahmad Wallaggaallee fida araarri nagayaa bu'ee adda galla. Ijoolleen as jirti rakkoon qabu sheekaa nuu fida. Asli sheekatti abdi sheekatti dawwalii. Jira bilbilaan jira. Asli ummata gara biraan nan fudhatina nama sheekaroo bee wal qabnee kun Hamzaa waliin asli waliin lolaa turre ani ka jedhe araara nama arrabsaa araaramtu hin jiru jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne sheekaroo bee nas hin jiru namni miira keessa jira warra hosseen. Ibsaan sirrii miti jedhaa jirra. Yoo araaramuu barbaaddan mana kana ka dhufte dhaadataa yookiin lolaa araaramuu hin dandeettu fudhannu malee borullee jechuu barbaadeet bakkuma biraa dhaadadhaa walli dhaadachuu hin dandeetta. Araara yoo barbaadde araaramuu fedha yoo ta'e seeraan waan qabdu san himattee dhugaa ta'e ilaalanii asuma osoo hawaasni namni 14,000 jiru irratti waan biraa yoo dabalte atuu yakkamaadha jechuu barbaadeet. Kanuma wanni biraa abba barbaadde abba barbaadde dhiisi kanuma jechuu barbaadeet. Ati manguddoodha maal goota waan akkana itti ree manni murtii federaalaa ilaala kana haasaa namoota wallolee jedhu maal goota hamtuu fudhate. Nuti gargaritti fudhatantu ana hamtuu akka hamtuutti na fudhatan nama sheekaroo bee waliin galle yoo dhugaa dubban nama dhiifama wal gaafataa jiru. Kan sheekaroo bee sappoorti godhee kaanachi dhiibuu osoo hin ta'in anuma sheekaroo bee naga wal mormi nun beeytanii jechuu barbaadeet. Garuu akka haalli ittiin mana seenanii itti dubbatan naamusa eeggachuu qaba kana dhugaa dubbadhu nama arrabsaa jaarsummaan laalanii jiru. Abbaan fedhe araaramu abbaan fedhe wanni inni fidu hin jiru deemuu hin danda'a jechuu barbaadeet. Maanaan waasii wallolee ilu subhaanallah. Tartiiba rabbashina jiran. Tartiiba rabbashina. Abdi Sheekni bilbilaan kaasanu. Jirtu asli nagaa mundu nagaa fayyaa. isin dhageeffachaa irraa dubbii bareedu warra jirtanii ilwatillee obsi akkasii osoo hin taane jalqaba araara nu kennaa jedhanii murtii guutoo fi sheekaa roobeetiin jecha ergasii limitii sa'aatii isaanii kennamte keessatti waan dubbachuu barbaadan jala barbatanii hamtuu taate badduu taate dhumarra immoo ofii godhanii adaabanii amma immoo gadi bu'aati hamzaa ji'ati murtii guutoo fi
Hamza jitti dawwalii asiinillee namni biraa namni sheekaa beektan itti dawwalaati akkasi fidaa dubbii haa dubbatanii dhumarra garuu araara haa kennatan awwala jecha kanuma isin jechuufi naaf fulcha. Doktor mana murtii federaalaa taate atumti dogoggora qabda jalqaba. Gaafa murtii guutoon dhufuu fedha qabda araaramuudhaaf hin jedhamu. Erga yeroo kee gubdee nama walitti qabdee teesse araaramuu qabda. Eessa dhaqa Oromoo harkaa? Dirqama namni Andura tiyyaa wallolee tiyyaa walitti araaramuu ofii godheefi. Feeta wal fixaa mina gabbachi. Dogoggora qabda maarree qabda. Anaaf sheekaa wallolee lolli addunyaan sadaffaan gadi dhoo'ee nu araarsanii warri natti akkanaa onnee qulqulluu qabdan kootta araaramaa jedhanii wal nyaataa otanii wal nyaataa ofisan mina qabbanyi. Ila seerumaan jecha jalqaba jedhama. Didanii bakka ana dura wallolanii bar jarri kun. Beeyna bar ila waan ta'uu qabu jarana araara nu kennadhaa jettaniin jecha. Tolee yoo jedhan sa'aatii ofii keessatti sunillee haa dubbatu kunillee haa dubbatu. Dhiisii yoo jedhan jarri. Maara koo qaba yoo ofii walii godhana nuyyuu ana caalaa arrafamanii amma sheekaa roobee fakkeenyaaf ana caalaa waa jedheen eenyuun Aleeksi bakka ila. Jara kenna saayidii qabatu ምናምን kana dhiisa. Ani sheekaa roobees murtii guutos Alexis Ustaad Hamzas hundi isaanii ana tokko feetan araarama feetan dhiisa. Ana jidduutti dubbii keessa na galchina allaka. Asli waan jechuu barbaade ila jara kenna warri jaarsaa keessumaahu warri dubbii adda araarsuudhaaf bakka kana taa'aa jirtanii wanni isin beekuu qabdan dursi wanni guddoon namni hunduu bakka kana wal ga'ee fi namni 15,000 bakka kana taa'ee ilaalaa jiruu fi tokkoffaan dubbiin jabduuni fi dubbii sheekaa roobe osoo dubbii biraan dabalatin ijoon dubbiin bakka kana taa'amee fi abdii geetachootii fi mansuurillee kan dhufanii fi dubbii asliitii fi dubbii sheekaa roobeeti isii fixatanii Hamzaallee akkasuma fixatan dubbiin jara kanneenii ammootu dabalata fidan malee dubbii jara bakka kana qabanii taa'aa turanii miti wanni namuu beekuu qabu. Namni didee dubbii warra kaayirootiif dubbii iskaalaayitu teelitiif achi dubbiin bakka sanatti warra kaan biyya keessa jettanii manguddoo qabdanii seeran qaba wal bira gattaa araarama yemin kanaaf eega ka jara lamaanii fixattan ka asliitii fi ka sheekaa fixattanii eega yoo barbaadan guyyaa biraatti qabachuu yoo araaraman ittuu tolte yoo araaramuu didan guyyaa biraatti qabatanii isin warri jaarsaa warri jaarsummaadhaaf dhuftan. Wanni isin beekuu qabda wanni dubbiin isin harkaa kan banne barbaannu wanni namni illee dhufee as gubbatti waan biraa dubbatee ija walitti waan biraatti walitti hin deemne guyyaa biraatti qabadha jarallee fidaa araarsa yoo araaraaf ka hayyamamoo ta'an taate jaarsummaa bifummaa aslii fi sheekaa roobeetiif dubbattan yoo didame namni saayidii qabatee kuun illee waa jedhee kuun illee waa jedha dubbii asliitii fi dubbii sheekaa roobee eega fixattan alhamdulillah jedhaati yoo feetan goolaba yoo isinii tole jedhan fida araarsa yoo didan ammoo osoo itti dhiiftanii bareeda jechuu barbaade akka dubbiin gara biraa hin deemne asliifi. Kanuma. Kana goonumee jarana. Jara kanallee isaanuma karaa deemuu beektaa ganama araara xiyyaa fi keetii fi kashee karoo beekana. Dubbiin ganama taate warra kaayirootiif iskaalaayitu teeli immoo akkasii sodda. Haala wasaalana akkana waliigalleeti jara kanallee araara eega toluu ta'e qoyaa. Maal jedhaa qoyaa abdiin fardiidha. Maal jedhaa abdii? Abdii. Waannaan kan keessanii waannaan kan iskaayilaayitiidhaaf alqaayiraati. Akkan. Sana booda Hamzaa. Amma fi goonu gaaniin fitadhaa qoyaa yaada kiyya. Jara kana itti dawwallee sagantaa qabnee akkuma nu dawwalanii sagantaa qabanii araaraa jiramii seen jaraan nuun jedhanii waliin nu fidan sanitti jara akkas godhanii yaamne isaan kana sagantaa dabarsine guyyaa biraa nuti hundinuu guyyaa qabnee waliif finnee araarsinaan ja'a asuma gabaabsaa namni hundinuu dubbii gara biraatti walitti nu oofinaadha. Thank you so much. Akkasitti Mansuuree kiyya galatoomii abdii galatoomii namni 15,000 asuutan hundi keessanuu galatooma karaa keessatti intiraay godhaatiniin bakka barbaadanitti illee isin wajjiin jira bakka biraa ta'e mana kana ta'e every single person bakka isin jirtan isin wajjiin jira akkasitti walitti fida. Kun yaada gaariidha. Abdiidhuma kan silas qabee jiru dubbii kan akka gaariitti
haasofsiisini wanti guddaan asliidhaaf Hamzaa dubbiin dhumtee jirti. Aleksis yoo ta'e anis keessanitti naasa'a. Araaramuu qabdu hundi keessanuu sheekni roobee sheekumaa balleessuu hin danda'a, dogoggoruu hin danda'a. Garuu nuti musliima taanee, Oromoo taanee, tokko taanee tokko ta'uu qabna. Humni keenya kanaan beeksifamuu qabna malee wal dhabnee wal qeequu ta'uu hin qabu. Kana bira dhaabbatuu qabdi. Silas Hamzaa Culullee haasa'aa ture. Viidiyoo baay'eetu gadhiifamtee jirti. Haaraa akkasinitti hin fakkaanne jedhaa ture. Kana booda viidiyoo haaraan gadhiisina. Rabbiin baga tokko nu godhe. Inshaallah mee sheeka tokko nuu fidiiti. Sheekni jiraannaan aslii kiyya du'aa nuuf godhu. Nama 10,000 nu dhaggeeffataa jira. Kana keessaa afaan nama tokko hin qabalamte Rabbiin biratti namee du'aa nu godhisiisi. Yookiin immoo inni nan danda'a jennaan itti fufi. Du'aadhaan cufuu wayyadheeni. Du'aa namni sheekaa tokko kasirritti du'aa godhuu dandeetta lakkoofsa tokko barreessaa isheen nama kunii kana jiran isheen jiru. Allahumma salaamu. Andi sheekaa hin namante gaare. Ila warra komantiina sababat anaa miti obboleessa ka Sheek Roobee waltu qee Sheek Roobeen deemee jechuu barbaade nammoo yaada kennachuu guutuu qaba waan sana dhaabbadhe Sheek Roobeef jedhe waltu ite Sheek Roobee naaf hin taane deebi'ee deemeera. Ani Sheek Roobee ajajuu hin danda'u jechuu barbaade yoo araaram dasna jedhaan. Kanaaf Sheek Roobeenu amma wannan garana goruuf hin jiru martuu kennu jechuu barbaade. Akkati fudhadha. Fi waltu kana asirratti Sheek Roobeen mufate baye. Umat sanarra dhaabanne yaada kennan siif ta'uu baatu. Atummaan godhe du'aayi Mansuur hin jiru isheen salaata deeme. Maal sa'aatii kana ishaan da'awaarra jiranii? Egaa wanti guddaan alhamdulillah alaa diinal islaam rabbiin islaama nu godhee hundi keenya iyyuu haajaa xiqqaatu guddatu maalillee ta'u haajaa gurguddaa qabna. Baay'inni keenya warra jiran kun nama biyya araatuudha. Rabbiin biyya jirtanutti lafa jirtanutti nagaa isin godhee Rabbiin immoo biyya keessanitti isin deebisee ta'uudha baannaan immoo idduma jirtanutti biyya isinii godhee jaallatamtanii kabajamtanii nama jiraatu isin godhu haajaa gurguddoo qabna. Rabbi haajaa keenya nuuf haa baasu. Inni tokko qabu immoo 2-3 argatu. Kanumaan hin du'aa cufaan. Thank you so much. Galatooma ulfaadhaa Rabbi isin haa kabajee. Nagaa ta'a. Kuma kurang galchitanii kuma kura tokko galtee iyyuu gaafa akkaawuntiin kee dalaga leenca kafaluu qabda. Eebbisaa kii bu'eetillee maayillee maayi Asli. maa yaada kennatiin qoyati guyyaa Eessana barra man dubbistanii. hin sodaatte. No, hin sodaanne wallahi dubbachuu barbaade mucattii sana akkasiin dhuftu barbaade tureyyuu isin namni haasa'u mana kana keessatti dhiira bicha haasa'a waan san sirreessuu qabdan yeroo dubartiin isin keessa jirtu carraa dubartii kennaa. Awun ati nama san hunda keessaa gadarbeessi takkitti akkatti yoo kophaan bifadhu kana minis sammaa sharra. Asli baala nama 8,000 jira rabbii jedhanii. Giftiroota gurguddaa warra akka iluufaa warra abbaa leenca'aniin akka abdii hukumeefaa hundi isaanii abbaa qabeenyaa Mansuurfaa feematoota meeqaasirraa gadi naqee gisee kophaa akkasuma. Galatoomi malee maal siin jedhare? Yas bilooshaa? አዎ አመሰግናለሁ በጣም ገሚታዎቹ ወደበቃታ ላላ ገሚታዎቹ ነው ላቢራ ቦለ ደደበ ከምሳ ወላ ጋር ረብጀ ከምሳ ዱፎዳ ካይሮ እንተል ሙጣን ሽንት ቤት ይውሰንደቲ ካይሮ አፈራ ምን ጀነ هذا سينا منت جرا حيمسيسه جرانان جنه आदि माना कहती बात है डाउनटाउन में मारे टाउन बकशितों काली सरिंडा तो कायरो रुहु मिथी दवेती का डोरगमले मडका डाउनटाउन में माली टाउन शाफानी नांजे रसीसाक والله عندي وانا قالت ابو مكانه بدلسو يدن ciao ciao sirra haja qabu hedduu namtisan yoom fidare baay'ee dadhabnete namu cinqii keessan dadhabe qoy oromoon kun yooma sana xalaadhaan
Anamma bakka wallolle afoina illa jere dhiise nama abbaa firee wallolle guyyaa lama booda hin dagadha waan namatanii irsut bakka naman gidee walloltan irsut wallahi qiimi walitti anamma abbaa firee yoo wallolle sa'aatii live irraa baay'isan forget it live ma wajjin dhiisa waan namatanii akkas taya araadaa taya firuu ajandaa faatayu firuu namni suusi hamiidhu miidiyaa irratti gidee wallolte waan san geessinaan sammuu keessa keettee ufin dhiphisin sammuu abbaa feeti ta'e. Qiimii namatti hin qabatin lafatitti hin dhiibne jaartii si jalaan fudhanne si jalaan goone jaalallee ta'e si jalaan fudhanne wanni sammuu keessa qabattee hojiin cinqitumaatu jira. Anama abbaa fedhe warra na arrabsu kana tokkochisaa itti naaru. Viidiyoo nama na arrabsutu hin dhageeffadhu. Wallaahi hin dhageeffadhu. Maal godhaa of aarseetiin sammuu kiyyallee miidhee isatti illee qiimii qabadha. Suuraan kiyya irra jiraana